Harkafuuni akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isin dhiyaadheen jira. Oduu isin kana turu ani Robeekomaatii jalqaba irratti hangafoota oduu nan eegala. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balay, Ministeera muummee itti aanaa fi Ministeera deetaa Ministeera raayyaa ittisaa Qaatar Dr. Khalid Mohammed waliin mari'atanii jiru. Itoophiyaa fi Deenmaark hariiroo biyyoota lameenii tumsan dameelee garaagaraa irratti hundaa'ee daran cimsuudhaaf akka hojjetanii beeksisanii jiru. Injifannoon Karramarraa tokkummaa daangaa birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf gatiin kan itti kanfalame injifannoo olaanaa ta'uu miseensonni duraanii raayyaa ittisaa himan. Hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamteetti tajaajilli yaala fayyaa dhukkuba daluu miilaa kennamaa jiru rakkoo daa'imman hedduu furaa jiraachuu hospitaalichi beeksise. Yuunivarsiitiiwwan 5 sagantaa barnoota teekinooloojiin deeggarame e-learning eegalchiisan. Oduu ispoortiin ammoo Arsenaal wixata galgalaa tapha Piriimeer Liigii dirree isaa malee deemee Sheefiild Yuunaayitediin morkatee 6-0dhaan injifatee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa gara bal'ina oduutti darba. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Abrahaam Balay, Ministeera muummee itti aanaa fi Ministeera deetaa Ministeera raayyaa ittisaa Qaatar Dr. Khalid Mohammed waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniitiin ammoo hojiilee ijaarsa ga'umsa loltummaa biyyoota lameen gidduutti eegalame caalmaatti cimsuudhaaf dhimmoota dandeessisan irratti mari'atanii jiru. Biyyoota lameen gidduutti damee raayyaa ittisaan tumsa qaban cimsanii itti fufuudhaaf waliigaltee irra gahaniiru jechuudhaan ministeera dhimma alaarraa odeeffanne. Itoophiyaa fi Deenmaark hariiroo biyyoota lameenii tumsa dameelee garaagaraa irratti hundaa'ee daran cimsuudhaaf akka hojjetan beeksisanii jiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbiin dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa miseensota koree dhaabbii himaammata alaa paarlaamaa Deenmaark waliin mari'atee jira. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa Dr. Diimaa Nagoo Itoophiyaatti waggoota darbanitti jijjiiramoota dameelee diinagdee fi siyaasaa dhufan irratti ibsa kennaniiru. Akkasumas Itoophiyaatti nageenya waarissuudhaaf hojiirra oolmaa waliigaltee Pretooriyaa waliin wal qabates ibsa kennee jira. Walitti qabaan koree imaammata dhimma alaa paarlaamaa Deenmaark Maayikel Astriip gama isaaniitiin haalota Itoophiyaa keessa jiru beekuu fi waliigaltee biyyoota lameenii gara sadarkaa fooyya'aatti ceesisuudhaaf dhimmoota dandeessisu irratti mari'achuuf gara Itoophiyaa dhufuu himanii jiru. Hariiroo biyyoota lameenii tumsa dameelee garaagaraatti hundaa'ee cimsuudhaaf akka hojjetanis kaasanii jiru. Injifannoon Karramarraa tokkummaa daangaa birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf gatiin kan itti kanfalame injifannoo olaanoo ta'uu miseensonni duraanii raayyaa ittisaa himan. Lammiilee Itoophiyaa kabajaa fi birmadummaa biyyattii irratti murannoo fi tokkummaa qaban kan itti mirkaneessan keessaa injifannoon Karramarraa isa tokko ta'uun himamee jira. Har'asii gootummaan raayyaa ittisa Itoophiyaa biyyarra darbee nageenya Afrikaatiif waardiyyaa ta'aa jiraachuu hunda kan boonsu ta'us kaasanii jiru. Injifannoon Karramarraa Itoophiyaa Yaanonni weerartootaaf kan injilbeeffanne ta'uu kan mirkaneesse injifannoo guddaa ta'uu heeranii jiru. Hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamteetti tajaajilli yaala fayyaa dhukkuba dabuu miilaa kennamaa jiru rakkoo daa'imman hedduu furaa jiraachuu hospitaalichi beeksise. Daayireektarri hospitaalichaa Dr. Ittafaa Shibbiruu tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti hospitaalichi waggoota 5 darban tajaajila yaala fayyaa dhukkuba miiluu miilaa kennaa turee jira. Bara kana tajaajila yaala fayyaa hospitaalichi tolaan kenneen godina Wallagga Ba'aa fi naannawaa isaarraa daa'imman rakkoo fayyaa kana qaban 5,000 ol tajaajila yaala fayyaa barbaachisu argachuu himanii jiru. Rakkoon fayyaa miilachuu miilaa daa'imman irratti uumaman kan mudatu ta'uu himanii dhukkubni kun hawaasa biratti baay'inaan yaalaan fayyuun akka danda'amu hubannaan gahaan hin jirus jedhanii jiru. Hospitaalichi ogeeyyii fayyaa qabuuf leenjii adda addaa kennuudhaan hawaasatti dhiyeenyaan gadi bu'anii akka hojjetan taasisuus himaniiru. Hojii kanaanis hawaasni waa'ee dhukkubichaa akka hubatu taasisuudhaan cinaatti tajaajilli yaala fayyaa daa'imman rakkoo kana qaban hedduutti abdii horee kennaafii jiras jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan 5 sagantaa barnoota teekinooloojiin deeggarame e-learning eegalchisan. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa 5 sagantaa barnoota teekinooloojiin deeggarame e-learning hojii eegalchisanii kan jiranii fi sagantaan kun ministeera barnootaa faawundeeshinii maastar kaardii fi qindoomina qooda fudhattootaa birootiin
eegalame. Sagantaa barnoota teekinooloojiin deeggarame e-learning kun yuunivarsiitiiwwan Finfinnee, Baahir Daar, Hawaasaa, Dirree Dhawaa fi Jimmaatti eegalamee jira. Teekinooloojii kanaan sagantaa barnoota digirii jalqabaa fi lammaffaa akka kennamu akkasumas itti aansuunis yuunivarsiitiiwwan kaanitti akka eegalu ibsamee jira. Yeroo ammaa kana ammoo yuunivarsiitiiwwan mootummaa 51 fi dhaabbileen barnoota dhuunfaa 300 olii hojii baruu fi barsiisuu irratti ni argamu. Oduu ispoortiitiin ammoo Arsenaal wiixata galgalaa tapha Piriimeer Liigii dirree isaa malee deemee Sheefiild Yuunaayitidin morkatee 6-0dhaan injifatee jira. Arsenaal daqiiqaa 39ffaa irratti qaata gooliiwwan 5 lakkoofsisee taphicha irra kan aanee fi kanaanis seenaa haaraa hojjetee jira. Piriimeer Liigicha keessatti gareen daqiiqaa 40ffaa dursee goolii 5-0dhaan masaanuusaa dursee hin jirus jedhame. To'annoo kubbaa dhibbeentaa 80 kan qabate Arsenaal yaaliiwwan goolii 16 yaalee jira. Sheefiild garaagartummaa goolii hedduutiin yoo injifatamu kun kan jalqabasaa miti. Fulbaana darbee Niwukaastiliin 8-0dhaan injifatamee jira. Injifannoo Arsenaaliin irra ga'e garuu ga'umsi kilabichaa akka malee akka qeeqamuu fi sababa ta'ee jira. Kun saalfachiisaadha kan jedhee xiinxalaan kubbaa miilaa Sky Sport Jimmy Carragher ga'umsa gadi aanaa akkasii argee waan hin beeku miti. Kan kana boodaas waan hin argu hin ta'u jechuunis dubbatee jira. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaa halkan miidhagaa ture jedhee kan dubbatee fi haalli taphicha itti eegalee garaagarummaa uumee jira. Baay'ee injifannee taphannee ga'umsa gaarii agarsiifnes jechuun dubbateera. Taphni eegalee daqiiqaa 15ffaa irratti Arsenaal goolii 3 Odegaardii fi Maartineeliin akkasuma goolii taphataan Sheefiild ofirratti galcheen taphicha galaafatee ture. Achi boodas kan hin dhaabne Haavertis, Raayisii fi Biinii Wayit gooliiwwan 3 biroo itti daranii daqiiqaa 58ffaa irratti goolii 6-0 irra ga'ee dhaabatee ture. Arsenaal taphoota qabu injifachuudhaan morkii waancaatiif godhu jabeessuu qofa osoo hin taane gooliiwwan hedduu roobsuudhaan morkii garaagarummaa qabxii tokkoon jabaatetti irra aanee baahuuf tattaafataa jira. Arsenaal liigicha kan dursu Liivarpuul irraa goolii dabalataa 6 kan qabuu fi lammaffaarra kan jiru Siitii immoo goolii 10 dursee argama. Arsenaal taphoota liigichaa darban 4 West Ham, Barnley, Newcastle fi Sheffield waliin taphatee ida'amaan goolii 17 injifate. Akka tilmaama sirna kompiitaraa dhaabbata Optaa jedhamu hojjetetti ammoo taphoota hafanii fi dhimmoota kaan ilaalcha keessa galchuudhaan Arsenaal waancaa Piriimeer Liigii injifachuudhaaf firee dhibbeentaa 11.2 argachuudhaan sadarkaa 3ffaarra jira. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii.